kakumofaa kuma tokkoof dhibba tokkoof torbaatamii jaarra jira kuma tokkoof dhibba tokkoof torbaatamii jaarra jira torbanarraa boqonnaa lamarra kan nu walii wajjin ilaalle boqonnaa lama lakkoofsa tokkoo hamma sagaliitu walii wajjin ilaalle iddoo sanarratti waan sadii walii wajjin ilaalle inni lakkoofsa tokkoo hamma sadiitti jiru waa'ee mana qulqullummaa isa darbee kan isaan yaadanii gaddaa turanii waa'ee isa darbee dhiisaa waa'ee isa darbee hin yaadatinaa waa'ee isa darbee ittiin dhiphatinaa jedhee mata dureen torbanarraa isinitti ilaaltanii inni gaariin ganaa hafee jira waaqayyo gara fuulduraatti waan gaarii qopheessee jira kan jedhudha. Inni lammaffaan lakkoofsa afurii ka'ee amma ja'aatti gaafa laalluu kakuu yeroo biyya Misrii sin baasisanii kakadhee hafuurri koo sin gidduu jira jedhee yaadadhaa hin sodaatinaa natu sin duukaa jira kakuun isinii galee karaatti isin hin dhiisu kakuun isinii galee hin cabsu jedhee yeroo ni jajjabeessu agarra. Lakkoofsa ja'a amma sagaliitti immoo waa'ee isa darbeef maal dhiphattoon waa'ee isa darbee miti manni naaraan kun ulfina kootiin guuta jedhee yeroo waaqayyo haasa'u ilaalla. Birriin kan kooti warqeen kan kooti al tokko labanan sochoosaa waan hundumaa nan godha mana kooti nan dachaasa anatu hojii koo hojjeta yeroo waaqayyo jedhutu walii wajjin ilaalle. Kanaaf ganaa jira eebbi ganaa jira lafa mana cidhaa sanatti sargamee hir'uu daadhii yeroo jalaa dhume kan guutee fi Yesuus Kiristoos isa caasa booddee isa caalu godhee yerootu jira baratu jira amma immoo nu lubbuudhaan jirra hirraawwanne waaqayyo nu wajjin hojii isaa galanne waaqayyoof haa ta'u kanarra dhaabbannee ilaalaa turre. Amma har'a immoo gara boqonnaa tokkootti isin deebisa gara boqonnaa tokkootti isin deebiseenii boqonnaa tokkoo lakkoofsa tokkoof lama walii wajjiniin dubbifannaa lafaa kaanii dhaabbannee walii wajjiniin dubbifanna. Daariyoos biyya Faares irratti mo'ee waggaa lammaffaatti waggicha keessaa ji'a ja'affaatti ji'icha keessaa guyyaa tokkoffaatti dubbiin waaqayyoo karaa Haagee raajichaa gara Zarubaabel ilma Shiyaatiin isa biyya Yihuudaa bulchuu akkasumas gara Iyyaasuu hangafa lubootaa ilma Yosaadeq dhufe. Waaqayyo gooftaan maccaa sabni kun yeroo manni qulqullummaa waaqayyoof itti ijaaramu hin geenye hin jedhaa jedhe. Yemmus dubbiin waaqayyoo karaa Haagee raajichaa dhufee lakkoofsa 3 dhufe yaa saba koo manni qulqullummaa koo kun diigamee utuu jiru isin ofii keessanii mana bayeessa ta'e ijaarame keessa jira taa'uun yeroo isaatiiree jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa mee wanta isinirra ga'u gaa jiru ilaalaa. Baay'ee facaaftu muraasa galfattu hin nyaattu garuu beela hin baatan hin dhugdu garuu hin quuftan hin uffattu garuu isinitti hin ho'u. Namni qacaramee hojjetus mindaa argatu korojoo tarsa'aa keessa hin kaa'ata jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa mee kun maaliif akka isinirra ga'e ilaalaa. Amma gara tulluutti ol baa muka fidaatii mana qulqullummaa koo ijaaraa. Yemmus an isatti nan gammada ittis nan galateeffama. Gooftaan isin haa eebbisu ta'a. Gara booddeetti kan isin deebisee lallaba afur duwwaadha kan Haageen lallabee. Warri kaanii utuu biyya boojuutti dhalatinii jechuun dhalatee dhumatu ijoollummaadhaan biyya boojuu deebee waggaa 70 achi ture achi immoo bahee jedhama. Baay'een isaanii immoo kan isaan jedhanii biyya boojuutti dhalatee jedhama. Biyya boojuutti dhalatee waggaa 70 achi ture waggaa 16 immoo erga achi bahee waggaa 86 jechuudha. Nama waggaa 86 amma 89 nama ta'udha Haageen. Kanaafi waa'ee seenaa Haagee ijoollee Yihuudaa ta'uu isaa malee waan beeknu hin qabnu akkuma yeroo wajjin ilaalle garuu kan nu beeknu jaarsa ta'uu isaati. Gara nama waggaa 86 amma 89 ta'uu isaati. Kan inni barreesse immoo dhaloota Yesuus Kiristoos fuuldura waggaa 520tti kan inni barreesse. Nama 50,000tu boojuu deebi'ee warra boojuu waggaa 70 turee deebi'ee duukaa nama deebi'ee dhufeedha. Warri boojuu booddee jiran raajii Milkiyaas, raajii Haageedhaa fi raajii Zakkaariyaasiin turanii. Kanaaf Zakkaariyaas waggaa 3 raajii dubbate, Haageen garuu ji'a 3 duwwaa raajii dubbate. Dheerina baraa miti. Amma Isaayyaas waan tokko iyyuu saksasiin arganne waggaa dheeraadha kan inni raajii dubbate. Garuu maal jedheen Waaqayyoo sabate itti raajii dubbattu kun
iji isaaniitiin argu malee dubatanii gurra isaaniitiin dhagahu malee waan tokko yoo hin fudhatanii kanaaf inumatti raajja garuu fiixaan boomsa saksasiin qabdu jedheen inumatti raajja raawwatama firdiin jedheen Ermiyaas itti raajee booji'amuu isaanii argee utuu madaallatee saksasiin qabu maaliif wanti ijaan mul'atu wanti inni deebise tokko yoo hin jiru kana baay'ee isaanii gaafa laalu raajiin isaanii dubbatama Hinbaaqoomiin dubbate baduma isaanii arge wanti deebi'u hin jiru dubbiin hafuuraadhaa hamma galfataniif hamma dhiisanii miti waan waaqayyo namatti hime raawwachuudhaan raawwatama galanni isaa haa ta'u waaqayyo waan namatti hime dubbachuudha malee hammamtu amane hammamtu dhiisee miti waan waaqayyo jedhe firdii taanaan dubbachuudha gammachuu taanaan dubbachuudha Haageen garuu lallaba fur lallabe ji'a sadiitti lallabe Ogeessi gara dhumaa jalqabe Oktoobarii raawwateera Oktoobar gara dhumaatti ji'a sadii gidduutti garuu mana qulqullummaa barootaaf diigamee jirutu deebi'ee haaraa ta'ee ijaarame yeroonni kun 536tti boojuu deebi'anii mana qulqullummaa ijaaruuf ka'anii mormiin itti dhufnaan waggaa 16 ijaaruu dhiisan 520 irratti waaqayyo Haagee kaase amma yeroo jarri kun deebi'anii dhufan waggaa 70 labsuun maal ta'eera baay'ee gaarii ta'eera mijateera mormii tokkotu isaan mudate gaafa dhufan isaan dhiisanii yeroo mana waaqayyo ijaaruu hin geenye jedhanii amma akka lakkoofsa gara dhumaatti ilaalle yeroo manni qulqullummaa waaqayyoof itti ijaaramu hin geenye jedhaniitu hojii mataa isaaniitti deebi'anii jedha waaqayyo namaa gargaara waaqayyo jedhe moo isaantu jedhe eentu jedhu amma waaqayyo nu waa geggeessu mee amiin jedha ameen al tokko fi waaqayyo geggeessuu barbaanna waaqayyo booksii keenya keessan gala waaqayyo garuu fi nu waa geggeessu ameen al tokko fi waaqayyo taasifna akkas godhe jennee fedhii keenya haasa'uun gaarii garuu sanu jenneemsa waaqayyo jedhe caala ameen amma yeroonni kuni waaqayyo yeroo deebitan mana qulqullummaa kunaa ijaaraa jedhe mormii tokkotu isaan mudate isa booddee lammaffaa deebanii waaqayyo maal jettanii waaqayyoon hin gaafanne yeroo yoom gaashi yeroo mana qulqullummaa ijaarsa hubadhaa waggaa 10 kan isaanii hojjetu waggaa 15 kan isaanii hojjetu yoom gaashi yeroo itti mana waaqayyo ijaaramu kaateessanii yaaddan deebii amma yeroo kaasu maaliif yeroonni kun warri mindaan qacaramanis akka nama horii isa bakkeetti gataa jiru jalaate akka nama kiisii harcaati nama naquute walitti qabatu waggaa 16 guutu walitti qabanneef hin nyaatu quufan hin uffatu ittiin tolu hin fiiguun hojjetu eebbiin jiru walitti qabam waggaa 16 kana guutuu immoo namni galagalee yaadatu jara keenya maaliif kun nurra ga'e hin jedhu waaqayyo banaa namaaf kennu malee mee hubadha waggaa 16 guutuu utuun mindaa nyaadhu utuun qotu utuun biizinasii hojjedhu utuun waan meeqaaf fiigu yeroo naa guutuu didu maanni rakkoon kun na bira moo waaqa bira dhee namni maaliif hin gaafatu itti fufaniyyuu fiigu isaan kana moo waggaa 36 waaqayyo garuu raajii kana kaasee gidduu gale waaqayyo gidduu nuuf agata waaqayyo gidduu nuuf agata yeroo numaa isaa keenya yaada keenya sirriidha jennee itti fufuurra waaqayyo moo al tokko dhaabee yaadatu balaamin gidduu gale dhaqee ergamaadha raajiin dubbachuu dadhabnaan harreen dubbate waaqayyo ni karaa irraa ceenaan waaqayyo karaatti deebise kanaaf waaqayyo nama kana kaase namooti dhiphatu bara kana wannaan sooko halkanii guyyaa hojjetu hojii lama hojjetu hin fiigu hin dhiphatu idaan irraan boqonnaan hin jiru halkan irriban qaban guyyaa boqonnaan qaban hinuma fiigu garuu eebba jiru yaadni ilaallee irraa kana hinuma fiigamu kan namatti mul'ataa jiru tarii hojii kanaa yoon beektaman ta'a tarii yoo sana ta'e maalan ta'a namoota baay'eetti dukkana akkamitti biilii kana baasaadha malee tarii maanni eebba kanarraa fageesse maanni jireenya koo akkaniin tajaajille kan na godhe akkaniin kadhanne kan na godhe maanni jireenya koo dubbii hafuuraatiif akkaniin boqonne kan na godhe maanni akka kana na dhiphise jedhee namni yaadee beeku jira consider jedhe Haageen mee dhaabadhaa ilaalaa amiin saba waaqayyoo mee dhaabadhaa ilaalaa kun hundumtu yeroo ta'u mee namni tokko dhaabatee yaadee ilaalu maaliif isa duraatu booddee gootanii isa dura ooluun irra oolu faarsaa 68:19 irraa godhanne ilaalle akka kana jedha faarsaa 68:19 irraa Gooftichi inni guyyuma guyyaatti ba'aa keenya nuuf baatu waaqayyo inni nu oolchu maqaan isaa eebbifamu. Guyyaa guyyaatti ba'aa namaa baata waaqayyo. Kun garuu maal barbaada? Amantii barbaada. Ba'aa ofii kooti baadhee isa ga'uu hin danda'u.
waaqayyo garuu baana maafaata. Inna eebbifam waaqayyo keenya waaqayyo safayyisuun waaqayyo gooftaan du'a jalaa baasuufis karaa qaba. Mee amiin jira. Du'a jalaa baasuuf karaa qaba. Rakkina jalaa baasuuf karaa qaba. Qoramsa keessaa baasuuf karaa qaba. waaqayyo karaa qaba saba waaqayyo mee amiin jedha waaqayyotu ba'aa namaa baata waaqayyotu nama boqochiisa inni ba'aa keenya baatu maqaan isaa ulfaatu waaqayyo inni nu oolchu maqaan isaa eebbifamu amiin ilaala kanaara namni waaqayyo kan inni jedhu maaliif jaroonni kun fudhatanii gaafa laaltan inni fi galuma kananillee waa'ee mana waaqayyoo hin yaadan aluma tokkollee deebi'anii waa'ee mana waaqayyoo yaadan obboloota ko inni dura ta'u mee jedha ameen amoon numti keenya biyya baanee dhufne ndi iddoo waaqayyo biyya kana keenya godheera inni dura ta'u dura jiraatu godhu dura ta'u ameen waaqayyo dura ta'u ulfaatu ameen hojii waaqayyo hojjetu ameen asii na eebbisuudhaaf fooniif na eebbisuudhaaf na fideera isin fideera garuu fiigichaan miti anamma prosperity gospel lallabaan jiru bilisiginaa wangeelee chukooti kaayyoon keenya waa tokko dhumne nambaradhaa horiin argadhaa nan jijjiiramaa jennee dhuun garuu yeroo dhaallu wallaansoo keenya isa biyyaa caalama wallaansootti bufaa jira waaqayyo waa tokko nurraa barbaada biyya kanatti hojii koo hojjedhaa nu fide waaqayyo biyya kanatu badaa jira dhiiraaf dubartiin walii waldhaalan ijoolleen badaa jira biyyi kun ijoolleen haa kennaa jira nurraa dhimma hin qabu ijoolleen akka jendarii isaanii waldhaalan godhaa jira jendarii jaha jedhame LGBT jedhaniiru akka dhalooti badu godhaniiru gaa'illi bannaan bishaan badii isaatiin waaqayyo biyya lafaa balleesse biyya kanatu badaa jira waaqayyo nama tokkos yoo argate nama lamas yoo argate biyya kana oolchuu barbaada saba badaa jiru oolchuu barbaada oromoo duwwaa oolchuu barbaada waaqayyo adii oolchuu barbaada gurraacha oolchuu barbaada warra biraa oolchuu barbaada waaqayyo amiin saba waaqayyo sabatu bade karaarraa ce'an yoo hojii dhabaan welfeeratu jira jiru gara waaqayyoon ilaalan yoo waan tokko ta'e gara waaqayyo ilaalan jiran karaarraa ce'aniiru waaqayyo warra karaarraa ce'an karaatti deebisuu barbaada duraan dursee garuu waaqayyo namaan hojjechuuf hundura nama hojjechuu barbaada waaqayyo anaaf isin prioritiin keenya akka dursu barbaada inni dura waaqayyoon akka ta'u barbaada akka hojii isaatiif jireenya keenya of laannu barbaada akka jireenya keenya gadduun barbaada maal hamma yoomitti gaddaa jiran hamma yoomitti dhiphachaa jiran waaqayyo gadda nurraa cabsu maqaa yesuusiin hamma yoomitti wallaansoon keenya waa'ee mabiiliita hamma yoomitti waa'ee dhukkubaata hamma yoomitti waa'ee negatiiviita yoo dhukkubsata warra dhukkubsatani waaqayyo siree yaafa jara keenya yoo dhaban waaqayyo nama nyaachisa jara keenya yoo qobaataan waaqayyo namaa wajjin ta'a namni miliyooniin tokko namaa wajjin ta'uu miti waaqayyo qobaasa namaa wajjin ta'utu caala abaluna dhiisee miti isheen nama dhiisu inni nama dhiisu haati manaan dhiisti abbaan manaan dhiisa waaqayyo garuu nama dhiisu haleluuyaa waqtii galateeffadha galanni waaqayyo baataru firri nama dhiisa riyaan nama dhiisa sabi nama dhiisa waaqayyo garuu nama dhiisu haleluuyaa waaqayyo hojjeta namni jedhu murteessee hojjeta hojii waaqayyo hiriyaan iddoo tokkotti walii galuu dhiisuu danda'a waaqayyo garuu iddoo walii galatti iyyuu nama kaasa nama dhiisu kan biyya Gibsii gaafa baase namaa kakate saba Israa'eliif kan kakate qobaasa kan kakate Abrahaam irraffise waaqayyo irratti buuse waaqayyo riba namaa kenna riba namarraa fuudha Mardokiyoosin oolchuuf riba irraa fuudhe mootiirraa Abrahaamii kakachuuf garuu ribatti fide waaqayyo ati kakuun gadunaa wajjin dandeesse an qobaan kakuu sii gala kakuun jedhe siirraadha Abrahaamin sobe Abrahaam waan baay'ee waliin ne waaqayyo garuu kakuusaa bakkaan gahe waaqayyo wajjin ta'u haleluuyaa waaqayyo wajjin ta'u namatti tola obboloota ko waan adii kana keessatti ammatu waan gurraacha tokko sitti buusee namni hundumtuu sa'adii dhiisee gurraacha kana duwwaa laala sa'adii dhiisee gurraacha kana duwwaa laala adii baay'ee namni yaadatee ilaalu jiru waan jireenya keenya keessatti wal qabachuu dide waan elementarii taate ilaallee akka nu tajaajila deemnu akka nu waaqeffannaa deemnu akka nu waaqayyotti gammaduu dhiifnu gooti diinni maqaa Yesuusii galgala kana rukutamtu amiin jedha waan xinnoo tokko walirratti ilaallee waan xinnoo tokko ilaallee waaqayyoon komanna nama komanna waan xinnoo sana ilaallu waan baay'ee jira kanarraa nu ga'e eenyudha sabanana kana sinu fide eenyudha jarana kan biyya kana biyya nu godhe eenyudha jarana
waaqayyoon ilaala big picture ilaala wanti noon ilaalina hirna keessa narraan ilaalina qoromsa keessa narraan ilaalina hirna keenya qoromsa keenya waaqayyo akkuma tasaaddoo fuudhee dhabamsiisuuf jira galanni waaqayyoo haa ta'u gooftaa galateeffadhaa amiin jedha wanti noon ilaalina waan bal'aa ilaala waan guddaa ilaala waaqayyo waan guddaa nuu godheera dhugaa baanee fixuu dandeenya jiran waaqayyo nu haa gargaaru hin finnaan jedhe obboleessi keenya amma dhufee dhugaa bahe waaqayyo waan isaa godhe torban korfan darbe malleen deddeebiiroo baay'ee dhugaa ba'a utuu dhugaa ba'uu carraa arganne hin finnaan jedha maaltu afaan keenya nu qaba galgala kanaa ka'ee afaan keenya maqaa Yesuus hiikamu amiin jedha waan dhugaa baanu waan baay'ee waan waaqayyo nu godhe nu oolche baay'ee qabna jedhan eebba lakkoofnu kana booddee maqaa Yesuusiin nan tajaajila waaqayyoon jedha tajaajila irraa kan na deebisu maqaa Yesuus natti nufin jedha amiin jedha jedhan natti nufin tajaajila irraa kan na deebisu waan tumti fee haa ta'u nan tajaajila jedha jedhan waaqayyoo fafalladha jedha baariyeeriin kam waaqayyoon tajaajilu irraa sin deebisin obboleessi tokko British Columbia jira sa'aatii 8 bahee tajaajila sa'aatii 8 Sambata guddaa tajaajiluu fi sambata duraa ganaa ba'a makiinaa ofii ammas nan deemu waan ta'eedhaaf sa'aatii 8 achi deeme maalina carraama kan argadhe waan tajaajile maal qabaa haleluuyaa carraama kan argadhe warrumti adiiyyuu ingiliffa qo caccabaa kana dhaggeeffachuudhaaf na hammatanii jedhe waaqayyo isaa eebbisu sa'aatii 16 deemuu naaf salphaadha haleluuyaa ba'aan kam waaqayyoon tajaajiluudhaan dhowwiin maqaa Yesuusiin amiin jedha wanti nu dhowwuun jiraatin gaafa waaqayyoon tajaajilu immoo eebbatu jira amiin kiisiin keenya qaawwaan ta'u gaafa sana kiisii keessatti gad nan dheennamu waa xinnoo nyaannee quufna galanni isaaf haa ta'u uffannee nu tola manni nu keessa jiru nutti tola manni Yesuus keessa hin jirre paalaasii akkamii keessaa baqatu namoota mana Yesuus keessa jiru garuu godoo xinnoo namatti tola maqaan isaa ulfaatu mana Yesuus keessa jiru konkolaataa Yesuus keessa jiru obboloota ko inoomnu yoo ta'e saboo Yesuus keessa jiru mee amiin jedha galanni isaaf haa ta'u baasii Yesuus keessa jiru gaafa eebbifamnu miilla keenya lafa ejjete eebbataa jedhana harka nu qabannu eebbataa jedhana galanni waaqayyoof haa ta'u gaafa eebbifamnu obboloota ko lama nu naannoo keenya seetan hin dhaabatu maqaan isaa bara baraan ulfaatu hin dhaabatu seetanumatti al tokko obboleessi tokko wangeelaa hin baashaa dhamaa eebbisee hin beekti wajjin deemna gara kaarama godhamutti deemna utuma wajjin deemnu dubartoonni sadii okkotee baatanii nu bira ga'anii haala ishee lafa dhadhaanii jalqaba okkotee irratti cabee ambaqachuuf hin ka'e achumaan dhaabate qoy maana naannoo kana waaqeffannaa biraa waaqeffatu nagaan hin jiru qoy mee yookiin dhimma coofte hin gaafatan maanaan seexan nutti dhufan erga nutti dhufan etteemmaa jeerikaa baay'ee maqaa Yesuus hin jechuu jalqabe amma boleetti shan tokko keessaa maal jetti nama shantu mana jira dhaqee fidee dhufuutti inni dhaqee fidi malee maakka jette nama shan xalaa baachiftee fiisisa uwwachisiisa achumatti namni 41 tunu isaanii kana warra kaanee bobaatanii dhufan achi waan dhaadhamtu namni 41 yeroo inni achitti dhufe amanu poolisiin fiigaa dhufee qaaqeedha mannaatti gitti goynu nama 41 baayibilii monur kan goyne raamfate achitti guyyaa shan turree yeroota kana barumsa fayyinaaf barsiifnee finne utuu barumsa fayyinaa barsiisuu turruutuma dhaabadhee barsiisu al tokko sodaadhee gattaa waan sana gadantaa yeroo gattaa'u qaawwaa uranis qawwee isaan tokko sanii an gadantaa'e mataa hora darbee tokko nama 41 barsiifnee asitu sodaatameera waa'een isaanii jedhaniitu obboleessa dhiisanii anaan fuudhaa lamta barsiifne dabarsan obboleessa kanaaf jara gaafanni gaddu sunni kophaa sammuu lagatti keessee warra 41 gittiin godheechuu yeroo sana 41 laalan gaafa ji'a lama waaldaan shan iddoo meeqatti banameera haleluuyaa eessatti qabu hojii afuura qulqulluudha hojii abiddaa eessatti qabu hara naannoo sana fudhatanii olaanta waaldaan 300 ol ta'e maaliin jalqabe anaaf nu deemu dibatu waaqayyoon irra jiru seexanni kan irra jiru okkotee sani cabsisiisee naannoo sanatti waaqayyo dinqii hojjete isini bagalu waaqayyo karaanni namaan hojjetamu hin beekamu madirakii kan irratti dhaabbannee miti hojii lafa sin jirtanitti eessa lafa sin jirtanitti waaqayyo dibataa isaa sin irra ka'u malee waaqayyo dinqii hojjeta waaqayyotu lafa sin keessa mana sin jirtan keessatti waan haaraa hojjeta kan isin eebbifamtan immoo yoo waaqayyo sirratti ulfaate qofa gaafa waaqayyo sirratti ulfaatu obboloota koo eebbi keessan as ga'ee dhuman qabu angaba seetanii qoruu barbaadu har'a sararaan isa durii lakka waaqayyo kun akkasitti helikopterii ajajee maal godhee eessaan nagee eessaan fidee olla fuudhee hojii waaqoo dhiqeetu kana yoo mallakkaa'ee fi nama tokkoof dhugaa hin baanen yeroon argan yeroo hundumaa nan barsiisa waan ta'eef yeroo itti dhugaa ba'uun argan kana hundumaa yoo manaasaa jedhee gaafa yaadu yeroo jira naan jedha waaqayyo
Ganaa yeroo barreessitu jira. Yeroo dubbattu jira. Isa darbee miti. Isa darbeedhaan ministiriin banattu ganaa waan haaraa godhanaan jira Waaqayyo. Haleluuyaa. Ganaan siin hojjetanaan jira Waaqayyo. Ganaadha wanta haaraan jira. Asitti si hojjechuuman siin malee siin hojjechuuman miti. Ganaa hojjetamtanaan jira Waaqayyo. Obboleettii koo obboleessa koo yeroon ganaa jira. Hin darbee miti. Kaleessa miti. Waa'ee keenya irraanfatame miti. Nama cabaa nama naafatame fi booste Daawit fuudhee fi wajjin nyaachise. Waaqayyo waa'ee kaleessaan irraanfatu. Waaqayyo si wajjin hojjetin irraanfatu. Waaqayyo kaayyoo isaan geeddaru. Waaqayyo kakuu isaan geeddaru. Seenaa kee Waaqayyoon barreesse nama miti. Waa'ee nama ammataan cabin. Waa'ee haala ammataan cabin. Waaqayyo kee wajjin eebbis erga jira jira. Amiin jedhame namni tokko. Situ naaf kakatee na waame jedhu obboleettii obboleessa. Siira kan na barbaade jedhe. Biyya Misrii sinna baasa jedhe. Biyya kooti sinna fide jedhe. Nama biraa miti suma durbii miti eenyuunu si haa fidu Waaqayyo. Waaqayyo kan waraabsi fide nama namee amiin jedheeti. Narraa ganaa hojii qaba Waaqayyo jedhi. Haleluyaa. Naan ganaa hojjeta Waaqayyo jedhi. Isa narra keessa jiru gadi bu'u ol ka'uu koo miti. Waaqayyo chaaptarii haaraa naa bana jedheeti. Haleluyaa. Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Pastor Tariku Fahahum Baran Erga Marifas of Sisi. Raji Garbole Fahahum Baran Ergen Giliba Marifas of Sisi. Isn't it more? I come near the Yakamol, there was going on, was up, Jabiak and a Kesarem to Wakayo in Gilbert Malaysia of Zizunanda, Nigeria. Wakayo Gavasitas, what is Buracha, Wakayo Banke, Avam Barba, the one Barba, and Guduranda, Nigeria. Limitation in Makayalama, Guteka, they said, Wakayo, Sababa came from Wakayo Barusin Barbada, Nigeria. Sababa came from Wakayo. For a good remark to go to the Berikansa, working cancer, and non so chose a manacota Fidada. Berita babe work at the manager who was an angle of Manacota Fidada. And you never met Garana Mota. And you never met the Motawaka of Saurada. Aminja. Menamito Kawaka Barbade. Sudatina, my me. What are you going to see? No, just not to Wakaja. Hallelujah. Lavande Mutanda Hajara Gostara. Lavande Mutana Jiwaka Makanza Ulvadu. Galaniza Vato. Camera was Rakasamale, Camera Wakayo Sarkasi, Manakan Soradu, Gavura Satarian, Rubodiavne, Warren Gam Decalatin from Soracha. Warigina Managa, Camera Wakayo can Casajuba, Hochiro Sakajan, Ukusan Braga, get them Braga. Namota Katakan Gargarajan, Namota Vega, can Anokosanania, Belum Nano, no Wister can go to Nachista. Ebona no about the Kanjero, no by Yachiro Bolotaco. Niduradrato. Amen. Niduradrato. Amen. Rokenya Lako. Abraham and Lomera, Sarandulo Mera Tepolite. Jarti Garum Chavachis. And Saul Father. Siya komando but umabaka sa darbema ko rohobot ni sa gochisi dubira na ba de wala anson ka umabaka sa jala gafto ko wa kay rimbadise hallelujah ya iko bin soba e barbare sobaji jire e bago Israel wa kay yob na mangkam liam fokistura raeli ni barbane liam barbane chero man barbane ya iko ano raeli ni barbare fokistura min barbane wa kay e bago Jolle make a ticket in a pathway. Joseph abused the day, Jolumas at Nomoka Torpat. Utuder Kumasana Reknanda abuse it, their fathers, Opolar abuse it, Hasmanato abuse it, man at abuse it. What are you who the Garubia Faratolas? Empavia Fatif. Musena San and Dohinaso, what are you going to Maso Casi? Sinigalan and Aso. I do I give him a Wak ayo ay kina malupatu kasa. Wak ayo ay kina mafalmu kasa. Wak ayo rakko kina matibada di bali wae. Wae kini shendu ka ka bindu ka bajere kan lupatu kasa. Ati garu wae di lupatu wae Yesus Kristus lupatu rondo. Ati wae masafar me rondo. Wae ke kan falmu wae kan berakasa. Hallelujah. Ugasi ke sajaru nakki se na kamti na kamti kanjaru. Tabakan Kenya mergawa ke yo ba Yesus Kristus da apateja. Why Kenya between why Jesus at all can you go up Chunke? Amin Jalan. Gedion Sodatu, Sodaragate, Jagna Javakango. Samson Name Javib, Umaratile, Dinki Garitimbo, how much you got at Canitino jet.
raabejjitu jijjiiree nama amantii kan godhe. Ermiyaas Xiimotewos ijoollee jaarsa gararraatti kabajamoota kan godhe. Daawit nama ajjeese seenaa mana isaa kan balleesse hamma dhumaatti yaada mataa koo hojjetee darbe jedhee kireeditii kenneefi kan lakkaa'e. Eliyaas ajjeesuu barbaade ganaa hojii shafa jedhee nyaachisee yoo baase karaarra kan buusu. Yoonaas Waaqayyo irraa baqatu takka agarsiisu jedhee qabee kan ittiin gargaarame. Naomi lakki an Waaqayyo na qaanesse Waaqayyo na dhiphise abbaan manaan koo ijoolleen kondo'anii an Waaqayyo guutuu na baasee na hir'ise qullaan ta'e nan dhiphadhe jedhu lakki akkamitti jedhee galagalchee qomoo Yesuus Kiristoos keessa kan galche. Hallelujaa. Iyyoob waa'ee koo raawwateera kan jedhe dachaa torba kan eebbise. Akka aadaa Israa'elitti Yohaannis cuuphaan kan nyaatu hawaannisa ture hin ta'u obboloota koo hawaannisa nyaata garuu namni jedhu miti akka namaatti uffanne akka namaatti nyaanne Waaqayyo bakkee miti inni ilaalu keessa laalee dinqii kan ittiin hojjete. Phexros Kiristoosin si'a sadii kan gane haaressee nama addaa kan godhe. Bartoonni rafaa turani irriba adoochuurraa kaasee kan ittiin akka dinqiitti gargaarame. Maartaa dhiphattu yeroo hundumaa dhiphattu gooftaan kan qeenga'e jedhee hin ganne dhiphinarraa kaasee taasee kan jijjiire. Maariyaam Magdalaawitii ejjitu jijjiiree shittoo akka isheen dibdu kan godhe seenaa ammarraatti qabu. Dubartii Samaariyaa shaniitti jaaffaa wajjin jirtu eenyu kan wajjin naasofne wajjin naasee evangelist wangeelaawii bara keetti maqaan ishee beekame kan godhe. Zakkewoos hawaasa keessatti hin fudhatamne akka inni fudhatamu warra mana keetti hangala kan jedheen. Phaawulos nama seeraan beekama amantiin beekama nama meeqa ajjeesu nama kana yoon jijjiirre kan gargaarama akka addaatti jedhee kan itti gargaarame. Aliyaazar raawwateera jedhee ta'anii gaddu du'aa kaasee Yesuus Kiristoos ulfina isaa kan irratti mul'ise. Obboleettii koo obboleessa koo seenaan kee raawwatame. Ameen. Seenaan kee cufamne. Ameen. Macaafa kakuu haaraaf kakuu moofaatu raawwate kan kee garuu raawwanne. Ameen. Seenaan kee ganaa barreeffama. Hojiin Waaqayyo ganaan siin hafee jira. Ati duwwaan akka Eliyaas nagayeera baqa du'an barbaadan jedhin Waaqayyo haasaa akkasiin naga'u Waaqayyo kadhata akkasiin naga'u Waaqayyo ammayyuu hojii qaba. Eebba barbaadda yoo ta'e haasaan taanin haasa'in kadhatan taanin kadhatin anamma eebbi koo Waaqayyo eebbifamuudha ulfinni koo Waaqayyo ulfaachuudha waan biraan barbaadu Waaqayyo mana kootti ulfaannaan Waaqayyo jireenya kootti ulfaannaan Waaqayyo bultii kootti ulfaannaan nagaa inni iddoo qabaannaan nagaa manni Waaqayyo diigamee an boqachuun barbaadu jedhi yaada kee Waaqayyotti kenni ganaa Waaqayyo waa'ee kee waan dinqisiin hojjeta lafa kaanii Waaqayyoon kadhan ganaa waan addaa hojjeta Waaqayyo. Ganaasin hojjeta Waaqayyo. Ameen. Raawwate jedhin namoota dhibaamu maasaan hin raawwate jiru waa'ee isaanii Waaqayyo seenaa raawwate qabu obboleettii koo obboleessa.